السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتكم أكنمت موتمان قبي ما يرتي غوري يكي ساني مالي بدين ساني مالي جنان نما فدود سان نما سبا فركتو نما ما فجيه ريبا دبو يچودا ركو حواساتي نما فرمات لا تفرتي غلغلا في غنم إفاج متخنا فلاني دو موتمان ما يرتي غوران جچو خنا دوبا مني نانو سنگل مال غورن واي أمتخنا قوتش سينن ومن هيداجرو أما تحقدا كلمة هيداجر ترتراجرو ركتاجرو أدب ماجرو مالهم حال لساني نفجت شاف دماني نفجت شاف أجابو جراني نفجت شاف بيلاو جراني مي حال سانيتي تونا جانيتي من هيدا سندكان من هيدا دكاني متى ورديا شيء أيدو مال جانيني مي هجومتك كترانو خنا سنتي وان إنسان تجرن خنا لالا ورّه داخل زرو جانين هانو ملالو هذا ونو بفاك مين إنسان خون خيسم فما جرن خجو من هيدا وارديانس أشي فسد بالبلة أيام أركته هيا سين لالا جانين متى هيدا جرو خن متى يكمل هيدا مهنا مني غندا سيني تلاله حال ساني ولك أو مني يشوف تكا غدا تجارة مسكينة قباتا بيخا والله لا هندي ولك أو ميدا كي تراخنا في دمي متى إذا جرو خنا لارو سيني شو دعوة السين حال ساني تكو مال لالا وان ساني نيات لالا كونكو نيان ساني وانا كم نيات ساني نيات دبا الراجدي توسار كايتشو خلاص نقل ميفا تكوس مال أركا لكي بكسان رفن بكسان تيسن قلقلا فراش أكم قبا كتيسن أفت أكم قبا كتيسن لالا أفت التين فكتا أجاوا يوخانو قاما فين نما إررفو دا في الريبا فين خكسي أفتا كسير أكسر رفن إتركب خونس خنا قلمي فتيتي براس ديبي تكوس مال لالا بشان إسان دوغن بشان دوغاتي إسان دوغن بشان توري أكتي أركيتشو فقل كلنا إنكمني بشان أكنا دوغن إزي خونس ركوتنا قلمي فتي أتشر ديميتشو mana mu adda rakko isaan qaban rakko ummanni hidhaa keessa jiran kana kan qaban lallaalanii galmeeffatanii dho'isatti mana hidhaa sanirraa bahanii deeman eega galan booda ta'aniiti marii godhan jechuun maal haa goon arkine rakkoo ummata keenya nu jechaaf lubbuu teenya jechaaf nageenya keenya jechaaf akkana hidhamee adabamaa jiru agarree jirraa rakkoo isaanirra gahaa jiru agarree rakkoolee isaanii keessaa mee maal yoo goone furmaata laachuu dandeenyaa jedhanii marii jalqaban jechuudha. Tokko isaan keessaa harka baasee maal jee uummanni mana hidhaa keessa jiru rakkoo bishaanii qabanii jee. Waa rakkoo bishaanii haa qoodisan jechuudha. Haa taphatee maal godhe rakkoo bishaanii qabanii ani eelaan qaba warshaa bishaaniitiin qaba bakka bishaan qulqulluu irraa baasaniin qaba. Saniifuu bishaan xiyya eela xiyya bishaan qulqulluu warshaa xiyyaa kana fuudheetiin isaaniif dhiyeessaa jee. Hayyee jaanii nama tokko harkanne rakkoota kanurraa furu jedhan kanaas achi kaayatan mee namni biraa yaada qabdan kan nadhaa jaaniin tokkos harka baasee maal jee rakkoo nyaataa qaba jeen uummanni kun nyaanni isaan nyaatan nyaata badaa nyaata garaa dhiisii afuura funyaanitti illee tolle afuunfatu nyaata akkasii nyaata namni kun jeeti rakkoo nyaataa kanaaf hoteelaan qaba mana nyaataatiin qaba mana nyaataa hoteela kiyya kanarraa if qabeetiin jira haga isaan hidhaa jiranitti ani isaan qallabuudhaaf qabeetiin jira jaan kunis ayyee kunis furmaata harkatee jaan ammas namni biraa harka baase anis rakkoon agaree takkaa jiraa jaan rakkoon isaanii maali jenna rakkoon amarka maali jennaan iddoo firaashaa afata bakka isaan irra rafan san rakkoo guddaa akka qabuun arkee afata warshaa afata tin qaba achirraa hin firaashaa gaan danda'u isaaniif dhiyeessuuf qophaa'eetiin jiraa jeen amma hundinuu rakkoo tanaaf namuu bishaanii ni fudhate rakkoo tanaaf fura jee afataa ni fudhate firaashaa naa dhiyeesse jee nyaataa naatu rakkoo tana fura jee fudhatee dhiyeesse amma rakkoo sadeen tanaaf furmaatti laatan jechuudha. Tokko namni tokko isaan keessaa nama akka umriin guddaa tokko taa'eetii isaan kana dhaggeeffatee rakkoo takka ta isaan hin tuqiniin arge. Rakkoon sanis maali akkamitti uummata kana mana hidhaarraa baasnaa? Duba maal godhe kuni galgala gizee waardiyaan asiif achi deemtee bizii taate dhokatte seenee maal godhe dhokatee mana keessaa qulfii fuudhee uummata kana hidhaarraa banee hidhaarraa yaase jechuudha. Furmaanni guddaan san